kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa irraa gaafii gaggabaabduu fi gaafii challenge qabaatan waa'ee bohaarsaa ta'ee barsaa ta'ee magaalaa keessa deemnee furataa jira. Gaafii kana aga dhumaatti daawwadhaatii ittiin bohaaraa isin jenna irraa barattan abdii guutuu qabna. Kanatti aansuudhaan namoota channel keenya subscribe gochuu fi like share gochuudhaan nu waliin ta'aatii nu deeggaraa sponsor nu godhaa isin jenna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kee? Suhail Azhar jedhama. Azhar. مين نشيداتك يا جد؟ أنا نشيدا ماشي. أكم بريدا حليسا إفنني فلا بريسا كول جالة هندينو جنة الفردوس يوسينو إساجرا كالربي بجتشا كان والجالة إساجرا بإفقاتا ديرا دكارا ما شاء الله ما شاء الله. لا أكشيت قولي رسالة. شكرا ماشي. قافي سقافنا سوم جبت بيتا هجا سومني دركم سرتي ودا دركم أي جنتي تيم بودا يا جلو ما يروح كستي لو كتاني أجون تكلم مجرتي يروح أنا تدركم إلى يادو يادو زمانك أنا كرو والله رمضان كيسو جبسين بيكو إلى يادو كرو وما اللي دي بمتلي متكلم بيكو أنا ماتي أيه هون فا كنا هون سوم جبسن بيرو جوز جبيتا كنا كوانتا dubartii dhaawwalis fidu ta'e wanta nama hamatu ta'e wantoota sooma cabsu malam biroo ka osoo nyaati waan biraatiin cabsee beekettee ka sodaattu soomni akkasii qabda. Wallahi baay'een jira jedhee yaadu ani hanga ani onnaa godhu of eeggachuma yaada bakka an jiraa miti soomuma kana of eeggattaa waan baay'ee irraa of qabdaa bakka waan qara gootu kan hin maraa hin dhiista. Karaa sooshaal miidiyaatiin miidiyaa irraan ta'e intarneet irraan ta'e nama feemas illee ta'e abbaa fedhaatootii nama takkaa qaamaan argin jaalattee beektaa irraa jaalalli qabdee beektaa. Jaalala akkamii? Jaalala dhugaa. Dhugumaan jaalattee qabdee. Jiraachuu hin danda'a hima jira jedhee yaada. Akkasii qabdee beektaa jaalaloonni irraa immoo noormaalii moodeelii kiyyeettee kan nama. Jaalala onni irraa. Rileeshiniin maaf ka jaaladhee wallaan hin jiru. Mashuu. Nama jaalatu dura yookiin isa afoo dhaabattee boottee beektaa? Waan akkam? Boottee? Hin beeka. Maal si dhagaame gaafsan? Yaa'u gaddataa. Fiilingii akkamitti ture jechuuki? Fiilingii ibsuuf hin ulfaata fiilingii sun. Yaa'u bakka waan baay'ee keessa seenteetii waan afaan ibsuu hin dandeenye boo'ichaan ibsitaa miire bakka masaansaa waan ta'eef. Carraa badii guddaa dalaguu qabda. Rabbiraallee namarraallee seeyyamee jira. Carraa ta'e yeroo takkaaf jechuudha. Naa badii akkasii dalaguuf hayyama qabda. Badii dalaguudhaaf cubbuu guddaa san dalaguudhaaf maal osoo goote maal goota? Cubbuu guddaa wallahi naan dhufne ammatti akkanatti namaan dhufu beektaa garuu hima jira baay'ee jira garuu wanna kana keessatti amati daqiiqaa naa kennite kana keessatti akkana jedhee murteessuun na ulfaata. Ishee osoo rubsi dhuguu baate maal faana idaayi? Silana dhuguu baate. Waan baay'eedha. Rabbi masodaaf dhiif nama mara waan baay'ee keessa. Wallahi. Beeku ani nattaan daruu kana. Ulfaata. Kijiba adii kijibuun sitti ulfaata? Natti ulfaata rabbataa miti. Adii? Kijiba adii kana? Adii kana ulfaata. Kijibni guddaan ati kijibdee beektu jira? Jiraachuu hin danda'a. Garuu akkana jedhanii himuuf namaatti namaa dhufu kaafee. Eeshi. Nama hojii loluuniif yookiin bakka quxeessuuf itti dhuftee jalqabdee booda eegasii faallaa sanii dubbiinsi ta'ee ofitti qabdee ammattee boottee beektaa waliin. Beeku. Galatoomi. Ayyee galatoomaa isinillee. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Waan kennu? Zabiba. Sooma cabsitee beektaa? Maal akkam cabsite? Sababa garagaraatiif. Keessa? Ay bakka sababa garagaraa jennee haa qabannu. Si dhukkubee moo? Waan akkasii.
Waan biraatti na cabsitee beektaa? Kennaaf. Kennaaf nama walitti dhiyaatu ni jira. Dhiira walitti jechuudha. Abbaa warraa kee waliin ta'ee akkamitti haa ta'u. Na kijibuu fi hamatu fa'aa jira. Waan akkasiin somnee irraa cabettee akka sodaattu ni jira. Hin jiru. Nama waan ta'eef. Waan kamiin jechuudha. Waan ati ofirraa jibbitu maali? Waan jiru. Ofirraa moo? Amala maal? Waan jibbitu hin qabu. Hin jibbu. Osoo hin hubatiin oduu namaatiin nama wayii miiteen beektaa? Yoo itti aaree malee miidheen beeku. Itti addee beektaa? Itti aareen beeka osoo addaan hin baafatin. Nama jaalattu dura dhaabattee fuuldura isaa dhaabattee boottee beektaa? Dhugaa himuun dirqama. Hin beeku. Hin beeku. Carraa badii hojjechuu qabda. Badii guddaa balleessuu hayyama qabda. Rabbi irraallee namarraallee carraa yeroo takkaaf jechuudha. Badii balleessuu hayyama qabda. Na badii san keessaa maal filattee balleessite? Badiin hin filatamaa? Jechuun maal balleessitu carraa argatte badii takka balleessuu qabda. Maal balleessite? Hin beeku. Naa ta'u kun gaaffii. Meetiin waan osoo akkas ta'e maal? Yaadeen beeku kaawwan akkana. Maal si fakkaata? Ishi. Hin beeku yaadeen beeku. Nama wahii loluuf dhufte. Loltee quuxisuuf bakka loluuf dhufte. Na wayita bira geettee haasaa jalqabdeerraa itti boottee ofii qabdee hammattee itti boottee beektaa? Beekana fakkaate. Beekuun oolu garuu. Nama jaalattu dura dhaabattee boottee beektaa? Beekee irra deebi'ee? Hin beeku. Hin beeku. Iccitiin ati nama sitti dhiyaaturraa iyyuu dho'ifattu maal? Waan kiyyaa. Nama sitti dhiyaatu iccitiitti mattaa miire? Kaatii isatti illee himne maal? Waan akkamitti? Ikkoo waan keessa kiyyaa baasee hin himu. Eeshi. Kennaan guddaan jiru keessa namni sii kenne maal? Badhaasni jechuudha. Gifti? Kan namni naa kenneewu? Hin beeku waan. Naan kennamni akka silaa gifti akkamii? Waanuma qabatee namni namaaf dhugan keessaa kaatii guddaa dhattee qalbiin keessi fudhatu. Sa'aatii. Beekee? Sa'aatii harkaa. Sa'aatii harkaa namni sii fidee jaalattee jira? Nama maal keessaa kennaa haga maatiin illee kennaa bisheetu gootu kennaa guddaa. Ikkoo sa'aatii. Eenyu sii kenna? Nama na dhiyaatutti na kenna. Maqaa isaa danda'u. Bakka kamii deemuu jaalatta? Bakka kamii sitti tola? Fakkeenyaaf bakka itti sammuun kee boqotu bakka kamiiti? Bakka qaaqa hin qabne. Magaalaa irraa fagaattee. Karaa sooshaal miidiyaatiin moodelistii ta'e, aartistii ta'e jaalala dhugaa namarraa si qabeen beekaa nama ijaan hin argin miidiyaarraa. Hin beeku. Hara bakka waan muraan dho'istee irratti. Ikkoo hin beeku kaa. Hin beeku wallahi. Galatoom. Ayi galatoom. Hamza jedhama. Yuusufiin koo maal jedha? Hamza 737 jedha. Lakkoofsummaan? 737 gaduma. Yaa lakkoofsa dhoo isaati. Kuma seen isaati subscribe kuma seen isaati. Lakkoofsa dhoo isaa akkamiin maqaa ta'a? Yaa koodiyooti jechaan maqaa osoo hin taane koodiyooti. Gaafa dhumaan baasa. Gaafa subscribe kee meeqa kee baasta? Isin bichaan kuma seen isaati waan kee bicha seen isaa isinii baasa shagin jedhina. Haga ammaa kee hin geenne jechuudha. Yaa maal godhare. Ayyee tokkoffaa irratti sooma cabsitee beektaa? Yoo. Haga sooma dirqama irratti eegoota. Cabsi. Na dhukkubee cabsee beeku. Na dhukkubee hin cabsee bakka asan booda. Waan biraatti na cabsitee beektu? Waan biraatti hin cabsine malee. Namatti yaaddee Hin jiru waan akkasii. Wallaahi hin jiru. Hin jiru ree bakka. Kijiba. Sooma keessa dammootu. Dhufe eeggata waan. Nama jaalatu dura dhaabattee boottee beektaa? Wallaahi hin beeku. Hin beeku. Maal fa'aa ofirraa jibbitu? Ofirraa moo bakka boonuu ilaa
nama xabbaru ofirraa hiyaachaadha yookaan xabbaruu ofirraa jibbaan san yookaan amala akkas qabaatu walaa alhamdulillah amala takkatti hin jibbu hin jaalladha walaa alhamdulillah negatiivii takka hin qabdu an yaa'u jechaan namni hiyaati ofirra laaltee negatiivii qabu hin jettu namni biraa dammoo laalee negatiivii qabaachuu fi poozitiivii ati si beeka waan ta'eef kanaafuu jechaadha. kana jechuudha galatoomi kaa Galatoomaa isinillee. Icciitiin nama sitti dhiyaatu hundarraa tudeeffattu icciitii akkamitti? Yaa'u akka kiyyatti icciitii jaalalaa sirnuma dho'isuu barbaada. Icciitii nama kennuun inni immoo uffattuu giddii maa isa. Nama jaalattu dura dhaabattee boottee beektaa? Inki jiru yaa'u nama jaaladhu dura dhaabatee boo'een beeku. Nama jaalattu maal gootee beekti? Nama yaa'u jaaladhee beeka. Kennaan guddaan namni jiru keessa si kennee beeku maal? Kennaan guddaan jireenya keessa namni naa kennee beeku yoo jiraate amma sun taane yaa'u yeroo daa'imummaa kee irratti namni qarshii 100 naa kenne yaa'u akka yeroo sanitti guddaa jedhee fudhadha jechuudha. Waan akka badhaasaatiin? Waan akka badhaasaatiin yaa'u mana barumsaarraa badhaasa gargara waan fudhadheef na gammachiisa. Barsiisaan na barsiisu dhuunfaan naa kenne na gammachiisa gamma na keessaa bal'inaan. Hiriyoota keessaa akka kennaa guddaa ittoo jira? Hiriyoota kee keessa yaa'u akkasitti wanni guddaallee hin jiru yaa'u kaa mudawwara maal akkas naa kennan akkasuma fudhadha. Galatoom. Dark. Yaa. Akkamitti? Nagaami. Wayyaa alhamdulillah akkamitti? Takkaasuma jabsee beektaa? Erga guddate moo san dura? Waggaa sadii dura na fakkaata asii Finfinnee deemee jechuudha. Achinees bulee gizee bahu asallatti harka nadhee asallaa takkaa buleen beeku normaalii mana siree buleen beeku yeroo san malee jechuudha. Chiniin bulee erga bulee booda waan nyaadhu waan hin qabneef ganama gizee roobee gosa lamatti akkas roobee gaheera isaa jaha garan dadhabee cabse keessa. Ishwaan biraa waan akka wanni sama jabsan baay'ee karaa rileeshiniitiin nama dhiyaatu jira. Kijibuuf hamatu waan addaa jira. Wanni sama miidhuu danda'u kan biroo akkasitti somni kee cabettee akka sodaattu jira. Ama yoo fiilmii ilaalte yoo ta'e malee hin qabu waan kabira kana keessa. Ishi carraa wayii sii kennan. Carraa badii hojjechuu balleessaa guddaa hojjechuu carraa sii kennan. Carraa san rabbi illee dhiifama sii godhaa. Carraa argatte saniin carraa tokko qofa qabdaa carraa saniin badii akkam hojjette. Si arrabsa. Maal maqamu maal si godheen? Normaalii interviyu na godhaa ta'an ta'e waan hin feene. Ishi. Kaamera duuba malee dura ta'e hin beeku. Saniif. Kaameramaan waan taateef. Duuba malee dura ta'e hin beeku. Jiruu ta'e keessatti kennaa guddaan namni jiru keessatti kennee beeku. Maal? Hiriyaa tokko qaba ture. Isaatu immoo akka kennaatitti maaliifuu akka budees kiyya dhugaatitti yookaan immoo gorsaan ta'ee waan ta'e nuyyuu na bira dhaabbatee jira. Jiruu kiyya keessa jechuudha. Abdul Basit Ali. Ishi kennaa akkana qabatamaan namaa kennan noo? Qabatamaan na kennamu. Waggaa tokko dura ruutiin tiyya sa'aatii na kennee turte. San jechuudha. Akka namatti kan yaadadhu san qofa. Bakka akkamii deemuu jaalatta? Bakka deemtee waa irraa baratuu dandeettu tokko. Eenyu waliin deemuu jaalatta? Yoo argame saahiban kiyya wajjin deemu yookaan immoo yoo hin danda'amin immoo adda kiyya yookaan immoo maatii kiyya wajjin deemu jechuudha. Manama sodaachisaa gabaabaa kaatee beektu Akka sheetaan dhufee sukkaamsu. Iyyitee eegeesi gizatti kaatee jettu jechuudha. Anaa iyyuu nageettu jetteen sin dhageenne ati immoo asaaba guddaa keessa turte. Maal fa'aa ofirraa jibbita? Amala keera. Nama tuffachuu. Sun amaluma nama badaati. Nama badaa miti. Moodelistii ta'e artistii ta'e nama feemesii biroo ta'e karaa sooshaal miidiyaa irra namoota beekturraa jaalala dhugaas qa'ee beeka. Karaa kamiin?
Jaalalli moo? Normally ani hin qabu wanni. Tariifuu hin danda'u. Onni hin qabdu? Onni jaallattu hin qabdu? Onni tam qabdu? Ka hubachuu yookaan immoo sammuudha. Naannoo gara laafummaan jedhan sanii jira qalbiin illee haa ga'u. Gara laafummaa jechuun jaallachuudha. Jaallachuu sanii miti kaa hin jiraami. Kam jedhee si ibsa. Kara kana waan hin hordofne yeroo baay'ee kaawwicha isfadhoo jiraatti ta'e malee kan jaalladhe hin jiru. Nama jaallattu dura dhaabattee boottee beektaa? Maal gochuu? Waan wayii yookiin gaabbitee yookiin jaalattee waan wayii taatee? Ayi godhee hin beeku. Maaliifuu na muratee hin beeku waan ta'eef namni jaallatee. Namni hin jaalanne? Jaalladhe. Hin ulfaata waan ta'eef wanti amma yeroo dhumaa irratti murteessuu qabda malee ammatti burjaajaa waan qabdu waan agartee. Galatoomi dark. Galatoomes garuu akka gadhiis. Faayidii gootee naa kennita. Oduu namaatiin nama miitee beektaa? Miidhaan beeku. Miidhaan beeku. Eshi sooshaal miidiyaarraan ta'ee miidiyaarraan walumaa galatti nama appirisheet gootee fakkeenyaaf durba jaalatteen beektaa? Fakkeenyaaf aartistii ta'e moodelistii ta'e abbaa fedhaa jaalattee? Jaalala kam? Rileeshinii? Beeku. Beektaa? Inni jaalladha. Haacaaluu Hundeessaa jaaladha. Durba jaalala rileeshinii taasisa? Hin jaaladha. Jaalanne? Hin jaalanne. Nama jaalattu dura dhaabattee boottee beektaa? Hin beeku. Hin beeku. Hin beeku. Carraa wahii qabdaa? Carraa badii tokko hojjechuu badii guddaa ta'ee xiqqaa ta'ee hayyama qabdu walii galatti badii balleessuuf rabbi irraallee namarraallee badii hojjetuudhaaf badii maal hojjetta maal balleessita? Abiyyi ajjeesa. Ani hin ajjeesu. Maal badii akkamii filatta? Ani balleessite jedheen itti himu. Badii akkamii badii hojjechuudhaaf balleessaa wayii cubboo dalaguudhaaf hayyama qabda rabbi irraallee namarraallee carraa takka qabda. Carraa sanii maal balleessita maal goota? Eenyuun? Abiyyi ajjeesa. Een ajjeesee. Takka sooma cabsitee beektaa? Cabsee hin beeku. Akkasitti dirqama ta'e jechuudha. Cabsee hin beeku. Gisa xiqqaatuun cabsu malee. Abbaa kiyyaa fi ani jechuun fuuldura waliin deemna garayyuu. Shawaa waliin illee waliin ismaan soomne. Dhugaa. Eshi gaafii kana keessatti kana hundi sooma cabsa waan baay'ee rileeshinii keessatti dubartii waliin illee ta'ee walitti dhiyaatuuf fi karaa addaatiin nama hammatuuf sabuu hattuu cabsuu badii gargaara dalaguu illee sooma akka cabsuun beekame waan akkasii fa'aan soomni kiyya badeettee kan yaaddu jira. Ayi hin jiru. Maaliifi sooma jechuun waan rabbiin dirqama nurra kaa'ee dirqama kana immoo jechuun ati nafsi yaate irraa qabu wanni kun nyaataan ta'ee dubartiidhaan ta'ee maaliin ta'ee ji'a sooma kana keessa dirqama ofirraa qabachuudhaan. Maal fa'aa ofirraa jibbitu? Jechuun waan akkamirraa? Amala keerraa? Amala kiyyarraa? Daddafee haaruu. Namoota jiru ta'e keessatti tumte keessaa jechuudha. Nama baay'ee tumettee yaaddu. Akka eenyuun? Ana amalli kee jalquma iyyuu nama wal lolu kan hin jaaladhu. Nama wal lolu. Nama wal lolu, nama wal lolu, nama walii galaan. Eji namni warri daawwattoonni waa'ee beekuu baatan illee namni amalli kee maafiyaadhaati. Ammoo maal hin beektaa? Osoo maafiyyummaa hin taane daddafee haara siin jedhee jira. Daddafee haara daddafee irraa deebi'a. Namni akka malee miite akkamiin hagam miidhame? Namni illee immoo bakka waan nama wal lola waa'ee nama islaamummaa tuquu fi nama oromummaa tuquu irratti nama wal lola. Ishii namni achi tumte keessaa ka baay'ee miidhame maal miidhame? Namni wal loleen keessaa nama wal lolee iyyuu hin beeku. Yaadadhu nama wal loleen yaadadhu. Nama wal loleen yaadadhu. Badii guddaa hojjechuudhaaf carraa qabdaa. Rabbi illee namni illee seeyyameera. Badii dalaguuf carraa takka qabdaa. Carraa saniin badii akkam hojjetta? Badii ammoo Oromoo. Uummata Israa'el lafarraa balleessa. Waaw. Uummata Israa'el? Inni gubbataa balleessuu barbaade. Sanyii majaraatu balleessuu barbaade. Maqaan keen? Hussein Fuullee Hussein Fatoo Turkii Abdullaa Qaasim naan jedhan. Waaw. Kun hundi maqaadha? Maqaa warra keenyaati. Masha Allah. Gaaffii gaggabaabduu si gaafannaa? Karaa intarneetaatiin ta'ee karaa sooshaal miidiyaatiin ta'ee namarraa jaalala si qabeen beekaa nama ijaan hin argin? Naqabeen beeku. Si qabeen beeku? Intarneetaan naqabeen beeku. Miidiyaarraanu? Moodelistii ta'e aartistii ta'e? Miidiyaarraan jaalala rabbuuma? No. Relation.
Hin qabu. Yaa. Nama jaalatu dura dhaabattee boottee beektaa jiruu kee keessatti. Nama jaalatu dura dhaabbadhee haadhaa fi abbaa koo yoo hin ta'in namaaf jedhee boo'ee hin beeku. Garaa jabaatte jechuudha. Haa gara jabeen illee osoo hin ta'in. Injiraa miti namaaf jedhee boo'ee hin beeku walumaa galatti. Ishee osoo carraa nama ohii carraa badii guddaa wayii dalaguu argattee rabbi irraallee seeyyameera nama irraallee seeyyameen carraa takka yeroo takkaaf badii akkamiin jettu badii guddaa Badii guddaa amayyuu. carraa hayyama qabdaa bara. Hin dalagu nama kamittuu maaliif jennaani tokkoffaa rabbinuu eegana hayyame galata rabbinaa oole saniifuu jecha badii san hin hojjedhu. Ishii waan amma dalaguu barbaaddu kan rabbi si dhoogeef dhiiste maal faashi? Waan akka sobuu hatuu zinaa dalaguu. Ka lubbuun kee feetu kunni? Lubbuun kiyyan fedha garuu rabbi irraa waan hayyaman argataniif hin goone. Gootullee. Inshaallah. Galatamees. Hayya isinis galatooma. Bini. Waay. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sooma cabsee beektaa takka? Sooma si akkamiin cabsan? Omatee noon soom cabuuni. Wallahi hin beeku rabbi kiyya beeka hin cabsine hangaruu akka kiyyatti. Si dhukkubeellee waan biraallee taatee illee takkaa cabsee hin beektu. Cabsee hin beeku. Haga soomuu jalqabe. Ima soome waggaa 4-5 soomee. Soomte. Waggaa 4-5 takka soomte jechuudha. Soomni kiyyaa wayii ni jalaa cabaa jettee akka sodaattu fakkeenyaaf wanni sooma cabsu baay'eedha. Haadha manaa ofii ta'ee jaalala ofii ta'ee namni akka karaa rileeshiniitii walitti dhiyaachuun jira waan ta'eef wanni keessa sooma hin cabsa miti. Ana wanni biraallee ka sooma cabsu anama hamatuun kijibuu wanna adda addaa kunnillee sooma miidhuun jiraame waan keessa niin soomni kiyyaa badee jettee akka sodaattu qabda. Ni qaba. Ni qaba. Gaafa ho'i kuwaasisu ta'u miidhatti namaa wallole galee nyaadhiira gaafsan garuu. Qadaa deebise gaafsa. Galeetuma nyaadhe. Eeshi amala keerraa maal fa'aa jibbite? Amala kiyyeera kijiba nama na shawwadu hin jaalladhu. Nama na sobuuf nama na kijibu namaatu hin jaalladhu. Akkuma naati karaa intarneetaan ta'ee sooshaal miidiyaarraan illee ta'ee nama jaalala dhugaarraa si qabe ka takka ijaan argin jira. Hin jira Dr. Zakir Naikir. Durba jaalala rileeshinii jechuudha. Durba nan qaba. Artistii ta'ee modeelistii ta'ee uumatee irraa nan qaba. Nama jaalattu dura yookiin nama jaalattu fuuldura afoo dhaabattee boottee beektaa? Akkam ture gaafa? Wallahi ulfaata. Akkana sitti mun ulfaata wallahi. Ulfaata. Mee irraa xiqqishamu jecha muraasaan ka'ee ibsuu dandeettu? Jaalalleetiyyaa haadha manaatiyyaa akkaan jaaladhuuf kiita sirriitti waggaa dheeraaf jaaladhaa ture. Gaafa wayii waas qayyameeni bakka akka malee as qayyameeni fuula isii dura dhaabadhee boo'e. Gaafsanii as irra dhiifama gaafadhee boo'e. Kasi. Carraa badii guddaa wayii dalaguu osoo argattee carraa sana immoo rabbi illee sii dhiisa badii sana hayyama qabda badii sana dalaguudhaaf hayyama qabda. Na badii jiru keessaa badii kam filatte dalaguudhaaf badii yeroo takkaaf carraa qabda. Badii. Balleessaa wayii bakka maasiyaa gurguddaa illee argamu. Dalaguuf carraa qabda isii hayyamamee jira. Takkatti jechuudha. Maal carraa sanii maal dalagiisa? Nama wayii ajjeesu. Nama jibbu wayii. Nama najjeesa. Shuwaan biraa carraa lamaffaa. Carraa lamaffaa. Araarama rabbiin kadhachuu. Waan tokkoffaa gootee immoo araarama miti kaasuma sii dhiifameera. Kabura wallahi hin beeku kabura. Ishi kennaan guddaan jiru ta'e keessatti namni sii kenna si kennee beeku maal? Kennaan guddaan jaalala. Jaalalli kennaa bareedaadha. Garuu kennaa qabatama waan akka meeshaa waan akka qubee ta'ee waan akkasii namni namaa kennu kan kennaan si fide keessaa baay'ee dinqisiifatu baay'ee jaalatti. Quraana? Eenyu si kenna? Haadha manaati. Yaa. Akkamitti? Injira alhamdulillah. Nagaa galata rabbiiti. Takkaa sooma cabsitee beektaa? Takkaa jechuun Aga soomni dirqama sirratti
Guyyaa lama sadii na dhukkubeeti. Waan biraatti na jabseen beektu wanta fakkeenyaaf nama wanni sama jabsu baay'ee jira. Durbaa wal dhiyaatu jira. Nam jaartii fitiin fa'aa wal dhiyaatu jira mire. Waan akkas inni akkasuma jabsu beekamaadha. Nama hamatu maalin kun illee jira. Akkasitti takkaa cabsee na yaalaa cabeettee kaatu sodaattu hin jiru. Hin dhabamu maybe gara hamii kanaan yoo rabbi nama tiise malee san qaalii seenu danda'u ka biraa garuu nin beeka akka hin cabsine. Kijiba aduu kijibuun sitti tola. Jechuun si dabbara hagam si ulfaata? Maal sitti ulfaata? Kijibuun moo? Kijibuun moo? Aaraa. Kijibu. Unkaan kijibuu miti? Nama kijibuu ijaan arguun barbaadu. Oduu namaatiin osoo hin beekin nama miitee beektaa? Oduu namaatiin nama ani garuu miidhaa illee yaadu. Maybe oduu namaatiin osoo hin ta'in gochaanoo osoo hin argame nama miidhu jedhee yaada garuu. Iccitiin ati nama sitti dhiyaatu irraa dho'ifattu maali? Raddeebiin dhageenye. Iccitiin ati nama sitti dhiyaatu irraa dho'ifattu maali? Namoota sitti dhiyaatan irraa mara irraa ka dho'ifattu adda kee ka beektu jechuudha. Iccitii akkamiiti? Yaa iccitiin si jammara walumaa maa hima malee. Iccitiin iccitiidha. Namitti matan qabanii mire? Namitti matan qabanii garuu namitti madullee hin qabu. Iccitii maa? Inni minne iccitii kee? Iccitii kiyyaa rabbumatti mata. Osoo carraa badii wayii dalaguu argattee rabbi irraallee seeyyamame jechuudha. Nama irraallee seeyyame yeroo carraa takka qabda badii san dalagu badii feete filatta. Badii kam dalaguu filatta? Sila badii wayiteettu namarratti moo? Bakka feetetti si dhiifameera bakka carraa takkatti tanaaf. Yaadama waan nama yaadama badii dalaguun. Amma fakkeenya waan baay'ee rabbi irraan dhoggee dhiisnami? Amma osoo rabbi seeyyame maal ta'edha? Badii keessaa. Kuni gaafiyyuu ta'a. Ama balleessuu hin danda'u yoo akka tasaa osoo hin beekin balleessu. Jechuun filannaa qabda hor carraa sii kenna hayyama qabda. Garuu ani wayii yaadee ture garuu suni yaa badiillee hin jedhamu. An danda'u bakka dalagaa hin danda'u. Galatoomi Safilee. Ayyee ulfaadhaa galatooma. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam? Nagaa. Somni akkam? Bareeda. Maqaan keessaniin? Hanaan. Gaaffii isin gaafannaa jalqaba irratti sooma cabsitee beektaa? Cabsee hin beeku. Aga sirriitti waajjibate takkaa cabsitee hin beektu? Cabsee hin beeku. Sababa amma sooma waan baay'ee cabsan beektaa? Sanniin keessaa waan gargaraati. Nama hamatu nima cabsa jedhama. Na waan kamiinuu soomni kee cabee hin beeku itti adda? Allahu aalam. Oduu namaatiin osoo hin beekin nama miitee beektaa? Eegasii itti gaabbite jechuudha. Oduu namaatiin deemee hin beeku. Maal fa'aa ofirraa jibbita? Amala irraa immoo waa'ee keetirraa amala irraa waan fedhe yeroo baay'ee waan aaruuf. Aaruuf irraa jibbita. Karaa sooshaal miidiyaa irratti yookiin miidiyaa irratti faa nama agartee nama jaalattee beektaa? Munaashid jechuun jaalala akkanumaan hin jiraa miti. Atiraakt kan nama godhu. Jaalala dhugaa nama jaalattee beektaa akkasitti? No akkas osoo hin ta'in akka wanti wayii. Ijoollummaa kee keessatti illee haa ta'u jechuun dhiira daa'immaa keetti keessa illee haa ta'uti mana barumsaati baatee forortee galtee. Foror. Nama jaalattu dura dhaabattee boottee beektaa? Booyaa oola. Maaltu si dhagahame gaafsan? Beeku. Osoo carraa argattee carraa badii wayii dalaguu argatte. Carraa badii dalaguu san irratti ammoo rabbi illee si dhiisa namni illee si dhiisa badii san yeroo takkaaf badii dalaguu hayyama qabdaa jennu.
Na badii kamii daleeda? In ulfaata narraatar. Mee oom fakkeenyaaf waan osoo rabbi si ayyame iddoo maaltu jira? Filmii. Laalu moo dalagu? Dalagullee laalullee. Ayyeeshi galatoomi. Galatooma. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صومنا كم؟ ما شاء الله ده والله تنامك. نمت لا؟ قافي سوما والقافة قافي تكذا كليس قافني. قافي نتفسر عن دولة والقافنا. إن شاء الله. تكا سوما جبسة بيتا. دوران. أقول سي وجه بيقول. إيه. مال تاتا جبسة. أبو ندوكوبي تجارة ندوكوا بيله. Ndok fadde tu menyade garu. Dai fadde tu menyade male. Ada yarati mulise nyane le. Syariana kasumera. Soma so wan berat njabsen betu fakena hamono soma mi dan injiran. Ana Mahamatu fa kijibu fa. Yo santate na Mahamu kijibu tate. Kijibu ba en kijibu kijiba njalat du. Wan nama na sa na fakat dabre. Haraja sunur ka kastana. Shi. Oso odu namati no so nubatin nama mite beta. والله الله أعلم. اتفقت. جتيت يفرد بنقرأ شلة. جتيت عندنا. أما قافين اتقانو. Oso carra bari guddaa ida lagu argatte. Carra bari guddaa lagu ita argattu. Bari ulfaata garuu rabbiilleen sidis carra kana si kenneera firid. Namni illee sidisa badi kam dalaida badi jiru keessa cubbu jiru keessa badi ulfaata. Nama ajjeesa. Eenyu na ajjeesa? Namchee ajjeesa. Achi booda carraa lama faasoo si kennanii hoo? Badii ma biraa jechaadha? Badii biraa maal dalaga? Nama tuma sintuma ammallee isaanii ajjeesu illee baadhu. Himatu. Keetaan illee numtaa jechuudha. Ishii bareeda. Jaalallee itti dura dhaabattee boottee beektaa? Anjiruu kiyyarratti jaalalaa miidhameellee beeku jaaladheellee hin gaafii jaalalaan dhiyeessineefillee amma eessa kartuu hin beeku. Ameerikaa jirta. Wallahi hin beeku dhugumaa fi yaa. Serious wallahi bakka jirtu illee eessa kartuu illee hin beeku mana isaaniitu hin beeku even naannoo beeka malee. Mana barumsaatti dhiyeessitee baatee beektaa? Bita diqqaa yeroo jalqabaati jechuudha. Dhiyeessitee jechaan naan galte. Mana barumsaatti akka forrorutti. Yeroo jalqabaatiif kutaa lama baradhaa barsiistuun naannoo kenna galti. Forroree galee akka nama waan jabaa dalagee himee warratti. Kana waan jabaa goota jedhanii baay'ee na lolanii. Takkatti galte manuma galte jechuudha. Takkatti kutaa lama soo biradhu galte. Takkatti baate manuma galte. Manuma galee san hin gorre. Hin gorre. Galatoomi yaa. Galatooma isinillee jabaadha rabbi isin haa gargaaru. Nagaa miti. Jirtu? Jirra. Alhamdulillah. Haru sabni guyyaa meeqa? Harri wayitanii tarte kudha shani. Harri kudha torba. Maqaan keen? Maqaan kiyya maqaa sadii qaba. Yaa maqaa sadii keessaa tokko ka abbaa fi ayyaan nama san Abdurrahman jedhama. Ka akkas ijoolleen gandaa ijoolleen safaraa jedhamu jechuudha ka ittiin waaman. Abdurrolleen jedhama abdichillee jedhanii waamanii. Abdichuu? Just yaa. Abdichuudha? Hara Abdurro yookiin abdiksi. Just yoo hiikaa akkaataa maan kiyya kun itti nabee isinii hime jechuudha. Sa'aatii guddaa isinitti illee fudhata jedhee yaadu. Yaa'u seenaa qaba maan kiyya akka itti nabee jechuudha. Wayitaan daa'imaa jechuudha. Haabaa fi abbaan kiyya ulfa ana ulfa beektaa yeroo san. Ana ulfa doonii gara Suudii deemuu barbaadan. Hajjii deemaa jiranii osoo hojii deemaa jiran jechuudha. Doonii irratti ana ulfa ayyaan. Kazaa osoo ulfa ta'anii deeman jechuudha. Osoo deemaa jiran doonii masan irratti bahar irratti nadaan jechuudha. Waaw. Eegas Abdurrahman jedhanii si moggaata. Har'a Abdurrahman hin jenne kooyi ka obseet. Akkaataa itti naa baasan jechuudha. Egaa achirra daladhee wal karaakkaran ma'aa kiyya naa baasu irratti. Osoma akkasitti wal karaakkaran jechuudha. Qurxummiin ajaa'ibaa tokko bishaan keessaa utaalee Abdurrahman naan jedhe. Waan kiyya achumarraa naa bahe jechuudha. Waan ajaa'ibaa. Haga sooma haga soomuu jalqabdee agas irratti waajiba ta'e booda jechuudha. Cabsitee beektaa? Sooma cabseen beeka. Maal taatee cabsite? Gaaf sana abboo silama haadha warraa edaan fuunellee. Yaa'u
hedduu beelee beektaa gaafsan maazariin illee faamilii kiyya keessa ana jaallatanii maqaa maazariin cabsu na nyannanii ma cabsee. Nyaatumaan cabsitee jechuudha. Ayi haadhaaf abbaan diinaa jedhanii miree. Nyaata cabsitee jechuudha. Nyaadhee cabsee. Waan biraatti nu cabsitee beektaa? Waan biraatiin himuu hin dandeenyu yoo cabsine illee hin cabsine illee waan biraatiin. Kijibdee fa'aa nama hamattee fa'aa cabsitee nama hamadhee hin beeku hin beeku. Kota mana air Sena vamos semana sin duran sena. Hiccitiin ati nama si jaallatanirraa nama si dhiyaatanirraa dho'ifattu maali? Iccitii jaalala. Iccitii jaalaan dho'istaati? Een dho'isa. Walumaa bira seensa. Lachuu seensi. Takka nama jaallattu dura dhaabattee boottee beektaa? Nama jaalladhu dura dhaabadhee? Nama jaalladhu dura dhaabadhee hin boonne garuu boochisee beeka malee. Waan bochisuun kun akkam namatti tola? Bochisuun kun namatti tola beektaa maali? Bochisuun kun maal irratti xiyyeeffata beektaa yeroo baay'ee jaalala kanan beektaa miiree jaalalli kun jalqabaa boo'icha jechuudha inni iyyuu. Ati maal jette kenneeti? Ay gurbaan kun beektaa baay'inaan gadi hin dhaabatu istiqaamaa hin qabu. Mana barumsaatti forortee dheessitee baatee beektaa? Hin beekee. Akka dheessitee eessa dheeyte? Akka dheesseen gaafa baay'ee gaafni mana galan jira yaa guyyaa hagana illee himuu hin danda'u baay'eedha. Gaaf jalqabaa? Guyyaa jalqabaa akka dheesseen mana wanni deeme. Mana pileesteeshinii. Pileesteeshinii deeme. Bakka namni baay'een argamutti boottee beektaa? Hin beekee. Maal taate? Ay masjida keessa daawwaa wahii wanni dha beektaa nan dhagahame. Nama duratti. Nama duratti boo'een beeku. Boottee beeku? Shigala sana.